anaa miidhamu anaa cabu bakka isaa. Ummanni qaaliidha, ummanni kabajaadha, maqaan jarri qabu maaliif irraa badaa? Jirra jedha ijoollee sadiin abbaa biloota ilaala gobeessaa, dhugaanii dubbanna dhugaan obboleessa. Ijoollee xareeta. Yoo jarriftu calliftu wallaalamaa seeta, ijoolleen goota caalu seenaa jarro jettee eenyumtuu wallaalu. Sin eebbisanaa fi ammallee deebisee umrii harraagessa booddee nuu jiraadhu, isa qocaa isa bishaan keessa jiru isa giilin arganu. Wanti ati dubbatte jaalatanii jibbanii onnetti jara haa taru. Dhugaaf dhaabbadhu garuu dhugaan nama dinqisiisa. Ka fedhe gammachiise ka fedhe jibbisiisa. Ani immoo waan ati dubbatte irraa yoo qindeesse onni irraa si jaaladha, yoo dogongore hawaasa dhiifama gaafadha. Bakki ati dhayte gaafa duraa viidiyoo waraabde gooroo. Gaafsanillee waan agarte viidiyoo waraabde garuu ni sodaatte imala keessatti. Gaafa dura dhaytu gaafa galmeessite seenaa dhugaa yeroo sabaaf dhiyeessite ni dinqisiifadha jette. Dhiirri isaanii dhedheeroo bareedoo warra gobeessa keessa jiru, warra yoo diinni tuqe luka irraa ciru. Waan ati dubbatte ani isa barreesse. Kuni sobaa miti, natti naarina ammuma dhiyeesse. Dhugaaf jiraadhu garuu naafi sagurettis dhalattu sirka keessallee qooda qabda. Dhugaa yoo dubbatte sodaa namaa dhabda. Atis galatoomi warri sirkaa gobeessa jettee xareeta gallabee amajaa, warra xiqqaa guddaan ol ka'ee sii godhu kabajaa, warra gooroo warra waajii rabbasaa, barana nama 150 ajjeessanii anaa miidhamu anaa cabu bakkasaa. Kana qofaa miti warra seenaa beekuuf kan akka Arabuu warra harki isaa dallaa keessa fiige, warra Oromummaa jecha harki isaa dhiige. Dhugatti dhugaadha, dhugaaf walii hima. Eenyumtuu yoo cime akkanatti seenaa hima. Bakka jirtu caalaa bakka dhugaa dubbatte waan sirka qabdu atillee hubatte. Ananatti haaru abbaan fedhe anillee ilma arsiiti ilma dhugaa barreessu. Seenaa abbaan dubbate kanamaa dhiyeessu. Naafi Kadiir jira jette, Kadiiritiin sodaatin jaaladhu malee wanta ati dubbatte hedduu nama rare. Kabajaan ilma waaqati isallee kabajii. Yoo hawaasa xiqqeessite TikTok irraa badi. Dhugaaf yoo dubbatte dhugaaf jiraadhu. Dhugaa jirtu malee shira diinaa nyaadhu. Jettee buna unattee. Baga gagammadde baga waan dhugaa dubbatte. Jirra jedha ijoollee sirkaa feetu biyya keessa feetu biyya alaa. Anaa dhugaan isin jaaladha wanti isin hojjettan hedduu nama rara. Kun seenaa dhugaati Oromoo onnetti nama tara. Nama jibbuu malee dhugaa namaa dhugatti barreessu waan jarri hojjette hawaasaaf galmeessu. Abbaan feete Oromoo warri kutaa 11 warri walii birmannu warri gaafa rakkoo galmi dhugaa waan dhaga'ee fi waan arge barreessa. Seenaa dhugaa ka fedhe ni dhiyeessa. Galma dhugaa galatoomii gabaabsii seenaalleen Okay, afar saatis galatoomii shindira kan akka usmiyyee gabaabsii namoota hedduutu carraa eeggataa rabbirraan faati carraa eeggatanii agartee simboon faa samiiraan faa sabboontu faalles wannoo eeggatanii maaliif ennaa walaloon ta'e baay'ee tokko namatti tolti. Godhee jiraaf miyyaatillee hundumaan keessanuu waannaaf hin dubbatte galme dhugaa. Thank you. Rabbirraa itti kufi warra garfaan. Assalamualaikum warahmatullahi hundi keessanuu baga jiraattan isiniin jedha. Har'a guyyaa sirkaa fakkaata dhugamatti dhugaa dubbachuu fi garuu jedha barreessaa koomantoonni warra jala jirtan agasi yalla. Barreeffadhaa rakkoo hin qabu. Gaafa tokko faarsanii gaafa waan tokko dubbatanii miira keessa ofii jiru ibsachuu qofa otoo hin taane faaruu amma deemurra or dhugaa jirtu kan dubbatame sanarraa dhaloonni maal baraa. Namni jala teettanii nama dawwalta wallaahi billaa sin arrabsannaa shanina bilooki sun godhe namatti hin dawwalina jala teettanii haa dharaawu. Inshaalla. Tasgabbaa'e biroo. Akkasii dhaloonni maal baraa waan jedhu dubbachuu barbaadeeni miira yerootiif jechuun wanta amma keessa jirtu ibsuu barbaaddee wanta dhufuu dhaloonni haasaa keetirraa gorsa keetirraa or faaruu kan keessanirraa dhugaa jirtu sanarraa gootummaa ati ibsite sanarraa dhaloonni dhufu maal baraa
wanta jedhu waliin baruu barbaanneeti. Gootummaa sirkaa namatti himuun barbaachisu. Gootummaa sirkaa hin beeknaa. Garuu gootummaan sirkaa suni maal irratti rarra'a? Noormaalii qulqulluudha jechuun gootummaa san immoo gootummaa Gabbee adeero. Ati duraa warri Baalee yoo nu faarsan nuun ta'u. Gabbee. Loon ni jedha. Inaaf ajaawaa. Dhiifi dharrasini. Haala keessanii dhuma. Afartoo. Dhiifi. Dubbu. Miira keessaa bahi afmee. Miira keessaa bahi jaala. Miira keessaa bahi. Afmee mee sitti dawalan sagalee qabadhu ka'ii gadhiisi. Tokkoffaa irratti maal barata dhaloonni jedha. Seenaa kana barata kan waan kabajaa sirka qabdu. Maal barattedha? Amma waan naafiin himte kana dhaloonni akka sirka kabajaa qabdu barata. Akka agartee akka itti nama kabajan akkaataa ijoolleen isaanii itti babbareeddu magaalaan sanniin ni barata. Maal inni waa'ee sirkaa barata? Dhaloonni maal baratedha? Bakka waan Baalee yoo keessa hin buusin hin ta'u. Walirratti dubbuu Gootummaa Okay, barata. baay'ee haasoitanii hundumti keessanuu warroonni as jala jirtanillee warroonni keessa jirtanillee carraa hedduu isinii kennee turre ani amma dhageeffadha. Namoota hedduu yeroo baay'ee ani dhugaa dubbachuudhaaf nama ziyaadaa galchuun jaaladhu warra mudeetiraattu nama olii gad oofaa jira. Warra mudeetira isin kennee jechuudha. Kaan ol galchisanii kaan gabbuuftanii kaan ol hin deebisna. Yoo dhugaa kan dubbannu taate nuti kan jenne naafillee sirkaan faarsite sirkaan dammoo waan isiin qabduun faarsite waan isiin hin qabneen hin faarsine. Gootummaan sirkaa nama osoo dachiin sirkaa karagaa namaa baatu taate osoo namni ummanni kun gartee addunyaan kun Sanuu da'iqee waraabde. Ismi maaf na darbaa oola saa? amma ramadaana Maaf meeshaa kuna darbaa oola? meeshaa geessee dhaqeetti niin akkas jedha inshallah. Bakka itti waraabdu sitti muu keessaa naa dawwala na sitti bakka itti waraabdu. Bakka argite. bakka gaaftaan sana waraabinaa fi Bakka gaafsaanii sadii waraabi. Gammoojjii keessa Gaadaan naafi wallaahi naafi dhagahi naafi bakka waraabdu na siimaaf mi'a ledis gaadoo bunaa dhaqee hogguu jarri dhuide beekta kaasara mormatti walii godhan nu waraabi. Wallaahi kama karaa deemu kana kaasara itti godhanii as deebisan. Tokko dhageeffadhaa kutaan kudha lammaffaan seenaa addaa. Kutaa 12 jedhe. Kutaa 12 jedhe 11ffaan jedhe. Warri kutaa 11 dhagaa kudha lammaffaan isinii miiree warri kutaa 11 isinii seenaa akkanaa kanan qaban wallahi lazim. Qoy. Maashaallah. Ani bari gisee namni ani bari gisee namni sirka kophaa himatti naan jedhan ni morma. Bari gisee ijoolleen Baalee dhuftee sirka kophaa himatti naan jedhan ni morma. Ara sirka teennaan jedha ani bara ni morma bari ijoollee Baalee wallahi. Wanni kun isa mun galchuuni. Samiiraallee galchiini isa bullee deebisuun. Barattuu ati eessaa yoo ani sirkaas hin jedhan bas dhumatti akkasuma. Adda Sirkaas hin jedhan ismi akkasumas adda baasee jedhan. Dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen Baalee himachuun jala eegalte bara. Maccisuun waraabe rabbi jedhu naafi maccisuun waraabe. Sirkaan himachuu eegallaan ijoolleen Baalee yoo ol saaxiluu barbaadanis bakka ol saaxilaallee ta'ee bakka bareedaallee ta'ee tiraanspoortii kanarraa kafalaana ergadha. Maccisuun waraabe waan barbaade Maccituullee waraabe dhageeffadhu sitti maccituullee waraabe rakkoon qabu garuu daka dhayitee gammoojjii keessa dhaabattee argitee bakka ganna godha achi dhayiteetiin achi waraabeen. Wallahi achi bakka namni ganna loowwan itti qaqqajeelchee akka loowwan Achi azaan goon loowwan itti itti facaafate. achi keessatti argiteetiin irrana taa'u dhayiteetiin waraabdee kun sitti Nu waraabdi dhalche. Waajii keessa nyaata. gubbaa sanirraa maa gadi waraabii yeroo asii gadi seentu osoo wanti gadi osoo gobeessa gadi seenii. Laga sana osoo akka bari Surree takka paantii takka hojii waraabdee misaanaa fi gaafsan paantii hoyi hojii waraabdee barra shayee rakkaate san. Gobeessa. Bana garaachillaa wallahi dhiifama naa godha. Ijoolleen gobeessaa ta dhiiraa hin babbareetti jettanii maasha Allah. Ijoollee gobeessaa. Ni bareeduma isaanii mammagaalladhe dheeraa kana laal. Shabala mini masalu maasha Allah wallahi laazim. Balmi dhugaa gaafii qaba jedha gaafii Keessi abboodii isaa kaasii yeroo namni waa haasa'u yeroo namni nama faarsu jalan dubbatina ofitti himtaniiti. Eshaaza. Asni ijoolleen akkoo firiyyee kana miidhuu qabaddaarra. miira keessaa bayaaf miyyee nama gaafii qaba. Ijoolleen gobeessaa na haa ajjeestu wallahi laazim. Naa waraabaa bannaati. Dubbadhu. Suuraa xiyyaarraa hidhanii ijoollee gobeessaa naa fi rabbiin na nyaate yaasta. Unas wallahi ijoollee gobeessaatiif ijoollee boqojjii dhiiraa maasha Allah. Ta gobeessaa malkii isaanii akkam jiran beektanii?
Dheeraa kana magaala dhiiraa argite yoo furdinni isaallee ta'e qal'inni isaallee ta'e walqixaa tokko akka bareedu argite qumatii wajjin እንደዛ ናቸው ምን የመሰሉ ሸበላ መኪና አይሱሲ ከነ ባይጣ መናራ ከሰ isa qixa dhaabbatalla meeshaa kana harkaan akkana fuudhanii akka irratti kaayan warri gaggabaa kun arraba maslaali wal qoraa irratti kaayan wala muuti qabadha wal muuti qabadha wallahi bakka dhugaa makiina wal makiina singalchu wal muuti qabadha makiina wal sikana dolle baale gaarummaa kennan feetani muuti qabadha arraba gabbo wali galle beeyne muuti qabadha abbo dhageeffadha giftiin qabnu maal isi giftaran qabnu nurra laalini ati mafarse giftaran nu hadis nu waan ijaan argine dubbanna abbe maal taate sa maal taate wallahi lazi ijoollee shirkana haaje kamaalaga dubbatan irra ka gobees shankora isaanii takka muratula gorora kana afaani gajjisitu kana wallahi lazi netto والله يكون قربا أول والله أول سبوسة قسم بالله أول سبوسة والله أول سبوسة لقي فتو سني ميت نافي لقي طريقة دقيقة والله لا نافي يا جندك والله جندك إنك ساكن شيرة دلقار تراجع بكا جت تسي ما راجع سلطانة قديجة سلطانة اللي ما كون ده دكت أنا ما كارجه هموت برابران سولة كم سنة نافي سولة كم سنة Siyoota na barbaaddara mana keessa ollaa mana keessaniitti na erguuf deemtan inshallah. Ollaa miti bakka dhageeffadhu magaalota si himaa jirra hundi siituu magaalota si himtati amma bakkuma si amma dhageeffadha anamma isin guutunuu tartiiba isin dubbisa naafiyati namni tareeta naayim gobe jolidoo da naafiye tareeta ta'e muuti dachaa tareeta keessaa gatiin namni takka dhageeffadha wala ahmiyye wala simboo wala samiira wala hafarsaa firiyye nam tokko kan dubbanne muyita irraa kaafannaanin alatti isin xaraguu qofa dubbadhu naafiyati. La'aani ka arge dubbadha. Asiisa guree hin yaabbadhee boqojjiitti irraa bu'e. Boqojjii irraa bu'e keessa deddeeme. Magaalaa isii maasha Allah. Fooqii isii maasha Allah. Dhiirri boqojjii maasha Allah diddiimaaf magaala ol keessa. Hin yaabbadhe achirraa gobeessa ka jedhu. Gobeessa jedhu kana kan hin yaabbadhe ilaal. Ayisuusii akkam jiru kanas bun iyyisiisaa achi nu buuse hin buune. Yoo gabboon baay'inni isaanii amma gara biraa dubartii baay'ata. Gobeessa keessa baay'inni amma ijoolleen isaanii tadhiiraa baay'atti. Dubartiin biyyatti baay'atu osoo biyya san fidanii amma hunduu wal ga'uu danda'a asumaan dhaamsa kiyya kun. Dhiira baay'atti gobeessi. Deebi'i immoo nama sodaatan. Subhaanallah maashaallah. Nama sodaatan yoo ati namaa wal lolte wallahi kokkee tana qabanii dheerinna irraa jechuu. Akkana dhaabbatanii kokkee kana morma jala qabanii akkana ol si fuudhan. Annama makiinaa keessa wal lolee akkasii qabe wal argarge. Tokko'ee achumatti salaamata rabbi walirra qaraanee ka inshaallah hin jiraami salaamata waliin jennee bilbila ol qayyarree gallee mucaa shufeera kana baay'een amanuu bakka hin babbareeda xiqqoo nama bareedu kana jiraan naftoo salaamata jedheen. Gobeessa hoonnaan jedhe hin dhaqe. Samboodatti hin dhaqee hin deeme. Mucaa ofumaan hawaamee dhaqee kan irrumaafuu dadhabe sareeticha. Dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Qoywaatti dhugaa. Of keessatti faqaa jirtanii barusuu iyyaatti dhageeffadhu muutirra nam tokko akka hin kaafannetti. Hin dhaqee hin deemnee laaqana kana hin nyaannee sambooda maasha Allaahi. Shufeera isiniin jedhe yuunifoormii diibaa kana uffatee xiqqoon hin roobe yuunifoormii kana gabbaasee natti uffisee maasha Allah inkibikkaa bee dhiisaa. Osoo waan takkan dubbate yoo inni akkana ofirra mil'atee nama biraa laalu achuma inaafaan duddana kuti ka'an. Ofii kiyyaa deebiitti bilbili kaa subhaanallah. Gobeessaa bara mucaan gobeessa magaalaa gobeessaati amma wanti raawwatame suukkanneessaa ta'ee waan gaarii ta'ee wanni narra raawwatame kun magaalaa gobeessaa keessatti. Hingalee anillee kaaf qabee sagureetti yadaaritti sanitti deebe. Amma sagureetti yadaaritti jedhaan waan kiyya akka barbaadee arrabsuu mirga qabe sin hin galchu. Hingalee mucaa warra gobeessaa jedhee hin qabadhee hin bilbilee fi eessa jirtaa boqojjiraa gara gobeessaa fe'aa jiranaan jedhe shinaan jedhee eessa jirtaa asallaa beetaallee እንደዚህ እመጣለሁ እንደ ቤታለህ yoo jedhan ካሸመራ ተነም ቤተኔ ቤት ካለ ማሻአላህ ነው ምንም ቢሆን አንቀርም
Samboodatti Adaamatti wal qaxarree akkasitti mucaa magaalaa warra gobeessaa tokko afarsa usi koomentii illee hin xaafin jedhu akkasi mucaa warra gobeessaa shabalaa kana kalaalan ija nama guutu kataa'an taayumsarraa bareedu ka dhaabbatu dhaabbatarraa bareedu bakka shamarran kenna. Kadiriidha jirannaa eegaa daraa yoo inni dhufe cal'isinaan jira sagalee kana waraabanii hoosna godha wallaalaas akkanatti manni na diigamaa isini akkasitti mucaan warra gobeessaa qalbii qaama hunda na fuudhee gallee magaalaan gobeessaa bachuuf fooqii baay'een qabdu ni qabdi garuu kabajaa isaanii gootummaan isaanii wallaahi summa wallaahi gootummaan akka ijoollee warra gobeessaan jirtu. Ka biyyaa dhiisaa biyya normaal no biyya waan kiyya arsiitti beekaani ijoollee shirkaati akkuma sagura jedhu kan argitee shirka jedhamti gin ijoolleen gobeessaa wallaahi waa tikkisi soda akkana si jalaa gadi laafallaa yoo si ajjeesuu barbaadanillee guyyaa takka keessatti waa ati barbaadde sassi godhanii si biraa deeman tokkummaa isaan bakka takka qaban wallaahi osoo oromoon kutaa biyyaa kadii dhufee jira usme maal jettaa kadii dhufe narraa eegi usme amaanaa rabbii sittaa ta'u. Dubbadhu dundufne an dhageeffatu sitti maan sirraatti sitti maati cal jedhi haasa'e hin dhufne suma dhugaa dubbadhu. Akkasii wallaahi ijoollee gobeessaa gabaabumatti ijoollee boqojjoolii ani ka beeku gobeessumatti innaa baadiyyaa dhaqee suma kiyya bira dhaqee kabajaa isaanii wallaahi suma walla anumatu arsiin guutuun kabajaa ni beekti garuu akka warra uummata gobeessaan jiru wallaahi. Gollootii yesiin jira jecha san qabannee nu haga ammaa wallaahi itti fayyadamu jirra illaa jaalalaa jechuun fakkeessaan beekan maaliin beekan wallaahi afaa isaanii irraa ka'anii jechuudha. Usme Muniira bar kun Muniira da. La basi. Muniira maaliif itti gobeessa? Nin bloko kana ni basi. Muniira moo? Baasa jira. Akkasii ijoollee gobeessaa wallaahi alazimine baxaama danqaachuwallo anummaan mataan kiyya anama fakkeenyaa fi dhalattuu isa gureetti godinni kiyya arsii asallaa jalatti waamamaa garuu tokkummaa ijoolleen shirkaa qabdu yoo ati waan barbaadde godhuu dandeette argite bakka jiran isaan irratti isaan guruppii akkuma isaa itti biyya Isuudii keessa taa'ee Itoophiyaatti nama kana akkana godhu jennaan guyyaa akkasii dhumata kan akkasitti namni beektan jirtanii yoo nama waraanuu taate ijoollee shirkaa ati jaartii isaanii jalaa tuttee jennaan ati guyyaa sana mana keessa hin bultu ijoollee shirkaa gaafadhu wallaahi laziim ati shira yoo sitti xaxan argitee akkaataatti ofirraa deebisa ijoollee shirkaa bira dhaqe yoo nama ajjeesuu barbaadde ijoollee shirkaa gaafadhu akkamitti nama isa ofirraa qabadha jedhi wallaahi summa wallaahi ija tiyya tanaan argean illa gootummaa isaanii deebi immoo illa tokkummaa Sirka jala lafa qabadha ilmaan haadhara warra jala jirtan guutuun koomantiin. tokkummaan isaanii wallaahi tokkummaa isaanii Xareexaa jedhansa keessattuu dhiira gara xareetaa jedhansan keessattuu. Gadi qabi. Walumaa gala sirka jedhu. Sirka jedhu walumaa gala. sirka beekamalee laa ani amma keessattuu amma fakkeenyaaf laa arsii keessattuu sagure keessattuu asallaa keessattuu boqojjoo osoo hin taane amma fakkeenyaaf arsii asallaadha ijoollee asallaa yoo jedhe asallaadha sun shirka ijoollee shirkaa keessa an gobeessa beekala magaalaa isii keessa deeme sirritti baadiyyaa isii keessa dhaqee as deebi'ee haga baadiyyaa dhaqee magaalatti deebu kan shirkamatti beeka malee ani keessattuu san hin beeku dhiifama naa godha. Gobeessa ta'eeta wanti dhiise tammo sirkaa jedhate sirkaa maqaa dhoofnan hunda isaa walii gala dhuunfaa. Shirkaa ijoollee shirkaatidha. Yoo biyyee nyaachuu barbaadde isaa santuqi isaa isa wajji haasa'e deebii immoo gabbahanii waasirraa naasaan isaan akkuma isaan itti dhufaniis ajjeesanis of hin beektu wallaahi laaziim akkuma isaan si godhan. Achumatti caakkaa san keessatti laan nama lamaan dhaabbatan kudha suma dhaabbata suna dhaabbata xiiqii ho'i sirraa qabaannaan si galaaf laal ummanni maalii jedhan kun akkasin nama hin fixu yoo si ajjeesuu barbaadan jechuun yoo si hojii jiraachuu barbaadanis akkasuma jireenya si hojii jiraatan uffata wallaahi algarraa gabbanii si ciibsan ati itti garagalaa san daran sitti garagalan isaan waan an ofii kiyyaa waan tokko argeen beeku wallaahi laazii warri kijibduu jetta an ofii kiyyaa waan argeef. Warri beektan jecha dhageettanuu dandeettan garuu waan arganitti amanuu waanuma jiru. Jaalattanii jibbitan an amma mataa kiyyaan argitanii ijoollee isa gureeti
osoo dhiirri isa guree tokkummaa qabaattee yoo rakkoon uumamte argitee dhiirri yoo lolaan ilmi dhiiraa tokko magaalaa san keessa yoo miidhame hundi isiirra dhaabbattee osoo dubbattee dasna jedha. Nin hawwa dhiiga isaatiif quuqamu jira. Osoo guruppiin ijoollee isa gureetii fi shirkaa wallolte ijoollee shirkaa akkamiituu hin beeka ijoollee isa gureetan. Dhibbaan dhibbatti akka isaan miidhan ni beeka. Akkuma fedhanis ta'an isaan santu miidha bakka hallaqa. Kana jechuun tokkummaa isaa nama fakkeenyaaf namni akkamii tokkummaa qabaata beektanii yogguu ijoollummaadhaan guddatan namuu warii tissee guddateemi yogguu warii tissitu san waliigalteen kan kee maalirra akka ati waliigaltu ijoolleen dhiiraa dubartis tissitee keessattuu ijoollee dhiiraatu tissaa waan irratti walii qaban san qabatanii ittiin guddatanii yoo bakka hunda gaanne akkuma fedhe shirri abbaa fedhe yoo si bira dhufe ati ijoollee san bira hin tartu. Ana akkasitti beekaa umrii nuu dheeradhaa isin goota ammallee. Ani ijoollee shirkaa seqa osoo namni na miidhe wallahi ijoollee shirkaa birriinis ta'ee argitee jaalalaanis ta'ee isaa sanbitee nama kana naa miidhi jedhaan ijoollee kutaa 11 keessa argitee ijoollee shirkaa bira dhaqee nama kana akkana naa godhe jedhaan osoo rakkadhe. Siltii beekan bakka indeet sa'uun hin dammi godhuu yaa qaallu akkamitti nama sana akka ofirraa deebisan beekan. In dhaarin Naafishaa ta'e wallahi hedduu tokko galatoomii ulfaadhu. Xumuratti na fakkaata yaada kee dhugaa dubbachuudhaaf nu keessaa dubbatte wallahi ana ulfaad awwal taayati nuti akka ijoollee sakkaa farsu biyya naa dubbatu. No, laala waa tokko sitti hima. Nu galateeffannee kaanee dubbatachi booda. Afaan irraa qabadhaa daa'ima Naafi galatoon. Naafiyyee ta'e galatoomii mangistii kan qabneef giiftii duree. Usmee fi farsoo manni kun kiyya moo keessanii jedha baran. Awwal miiti qabadhu galatoomii naafii ta'e na dhugaa dubbachuuf lafa keenyarraa dubbattee lafa keenyarraa dubbattee qaama keenyarraa dubbattee galatoon baay'ee tokko naa taasisee jirta maaliif jennaani dhugaa namni qabu takka akkanaan namni namaa baruun keessa keenyarraa dubbattee nurraa haasoyte waan silaa agartee nuyyuu abbaan of hin dhaaduufi malee qaqqabannee jiraataa jirru nu ibsitee galatoomii umrii nuuf dheeradhu nu jiraadhu bultii teessis bultii gaarii san bultii bareedduu san rabbi walitti sinaa deebisee walitti sin urgeessu siniin sadhaan akka histii keessan hin qabne hin beeka. Kanaaf jennaani galatoomi baay'ee tokko jennaani baga gabbaafte ijoollee hambaa nurra nu'uu galateeffannee hin finne jecha ittiin si ibsuun qabu an akka nama tokkootti nu jiraadhu sin sadhaa jaalaf mi'eedha dabarseen jiraani. Dhugaa dubbachuudhaaf naaf galatoomiyan ta'in jiraa miti yeroo hedduu jecha ittiin si ibsuun qabu maaliif ilmi namaa tokko gaafa akkanatti dhugaa jirtu bibbiinteetiin hin dubbate wallahi billahi hedduu namatti tola. Ammallee siin galee hin jiraa miti ati giiftiidha eenyuma oli giiftii duree teenna siin jedha si galatoomi ulfaadhu siin jedha maaliif nuti dhugaa dubbachuudhaaf akka ijoollee sirkaatiitti tokkoffaa namatti hin darbinu lammaffaa nama miidhuudhaaf yaalii hin goonu si galee garuu sirriitti kabajaa fi jaalala qulqulluu namaaf kennina eenyumas ta'e si galee kabajaa namaaf kennina garuu nama sanirra tarkaanfatee deeme hin jiraa mitiire akka inni argiteetiin inni maalummaa argitee akka inni nama ta'e namummaan isaa nama akkam akka ta'e isa barsiifna. Dhugaa dubbachuudhaaf si galee keessattuu dubartiidhaaf mata rabbaanne dubartii ni kabajnaa akka ajaa'ibaa kanatti si galee asirra rabbaannee deemna. Wallahi argee jira ija kiyya tana guyyaa sadii achi sirka keessaan yeessuma kiyya achi jira jechuudha guyyaa sadii osoma nutti warwaan wallahi nu jala gabbu Allah gollooti jedhanii si waaman ol si dabarfatan wallahi laziim ani bar intala arsiiti sinin jedhe intala arsiiti aadaa sanin qaba safuu san kabajaa sanni qaba garuu anummaan mataan kiyya san waan ummanni achi godhu san hin godhu warri kiyyas akkasiin Afarsaa firii ol deebisi nadda walaa jira. Galma dhugaa ol deebisi ammallee usmiyye. Akkasi naafiyye galatoomii dhugaa nuti shamara dhaggeeffatu. Ganna buusii wallahi laziim dhaggeeffadhu naafi dhugaa dubbattee dhugaa isi dhaggeeffataa jirra. Muutirraa nuti kaaman muutirraa kaafate awwalinu. Samira ifama hordoftoonni namoota 325 assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh warroonni amantaa biraa shamaa harka fuune Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. dhugaa muxattiin dubbattee irratti osoo dhugaan dabsin waan isiin jetteerra ilmi namaa kun akkuma iddoo garaagaraa jiru saayikooloojii garaagaraa qaba waan isiin ibsite irratti ani yoo ibse immoo kafee tanna jaalla kafee tanna jibba
dhugaan ilmoo waaqati waan jedhaniif naafillee waan jette irratti. Fakkeenya mata duree isiin jette mucaa warra sirkaa shabalaa jette akkasumas immoo shabalaa jechuun waan jaalala dhugaan nama qabsiisudha. Akkasumas immoo gobeessa jette iddoo hawaasa akkasitti sagura irraa ta'ee asallaa dhaqe jette laakizis kan kana fakkaatudha jechuudha dhugaa isiin ibsite namni illee haaluun hin ta'u.